baguma Oromoo dhaabni siyaasaa hin bilisoomsin silaa akka uummata Tigraay nutti taphattu ture. Baga ofii of bilisoomsin. Har'a uummanni Tigraay waa'ee isaa dubbachuu hin danda'u. TPLF anas si bilisoomsee anas akkana si godhe jetti. Anat akkana si godhee anat akkana si godhee jettee TPLF uummata Tigraayitti kan taphattuuf isaan natti si bilisoomse waan jettuuf. Oromoon ofiif nu of bilisoomse nutti hin taphattan. Namni Oromoo jaalatu, Oromoo dhiphatu, Oromoo quuqamu akka Oromoo taa dubban warroota kaanis hin beekna waan gaarii hojjechaa turtani akka gaarummaatti sin faarsin garuu Oromoo ceesisaa gaaf sana galma keessanii faarfamtu. Namni hundinuu beekuu qabu. Dhiiga ilmaan keenyatii waan arganne nama nu harkaa biyyeetti naqu tokkollee hin jennu. Hin jennu fudhan. Wanni hin fudhanneef jiila qabna. Injifannoon kuni kan itti abbaadhaa uummata Oromoo hundi. Kan garuu itti qabsaa'ee dhiiga isaatti qabee itti as fide paartii siyaasaa osoo hin ta'in qeerroo. Akkasumas hayyoota. Dhugaa dubbachuu qabna. Abbaa araarsinu beekuu qabna. Abbaa badii beekuu qabna. Yoo Dr. Abiy dogongortee jirtaa jennaani Xaqalay Ministeerri biyya sanaa ta'eef sodaachuu hin qabnu. Nu Oromoon nama sodan waliin sodan. Yoo Daawud rakkoo qabaate Daawud himuu qabna. Maal sodaanna amma? Daawudin sodaanna. Hoogganaa waraana bilisummaa Oromooti. Xaqalay Ministeerri sodaanna. Hoogganaa biyya sanaati. Maan hojjannare dhugaa dubbannee biyya sana ceesinyee ifillee ca'uu qabna. Diinaa karaa saaqaa jirra. Diina gammachiisaa jirra. Beekaa qabnaa beekaa keenyan dubbiin keenya haa dhumu. Xalaanni keenya keessan barini. Xalaanni kana qabatee nun seenini. Waliin haa mari'annu. Walii haa sirrannu. Kaan dhoskaa, kaan obsaa, kaan gorsaati jedhe Oromooni. Kanuma kanaati galfadheera galatooma.